So ani amma nagaan gaafachuu eegalaa jechuudha barsiisaa kana. Kam jedheeni? Hello. Hi there, how are you today? I'm doing well, thank you. And you? I'm good too. Thanks for asking. So asirratti haasoo keenya akkuma dhaggeeffattan. Okay. Ani hello jeen haasoo eegale. Hiikni isaa akkuma argitan akkam jechuudha. Okay. Sambooda maal jeenaa deebisee. Hi there, how are you today? Akkaataa inni itti dhageessan miti. Hi there jedha asirratti hi there akka nuti jennu san miti. Hi there. Okay, akkasii jettu jechuudha. Sambooda how are you today? How are you today? Akkasitti how are you today addan babaasne hamma ta'etti walitti dhiyeessuudhaaf yaalii gootan jechuudha. How are you today? Okay, akka bifa gaafiitti taamas today jettaniin dhaabdanii. How are you today? Akka gaafiitti jechuudha. Maaliif dheeressuu qabdu jechuudha xumurarratti. Okay, har'a akkam jirta jechuudha. Asirratti gaafii isinii ta'uu mala jedhee yaada. There ta'ettu tun maaliif ingiliffa keessatti here and there yeroo jennu here jechuun as jechuu yoo ta'u akka ingiliffa normaalatti jechuudha. There jechuun gamasan jechuudha jechuudha. So asirratti hi there yeroo jedhu nagaami achi gamasan jechuudha miti. Okay, there in friendship agarsiiste jechuudha hariiroo. Okay, there in nuti asii fayyadamne friendly agarsiiste jechuudha. Okay, nama sanii dhiyaachuu bifa nama sanii dhiyaachuudhaan afaan nagaatiin nama san dubbisuu taati malee asirratti achii fi asiitii miti jechuudha. So namni tokko yoo hello siin jedhee ati dirqama maal jettee deebisuu qabda? Hi jettee deebisuu qabda jechuudha. Malee hello siin jedhee ati illeen hello hin jettu jechuudha. Akkam nagaa ka waliin jennu san jechuudha. Hiikaan isaa akkuma agartan kana har'a akkam jirta jechuudha. Asirratti akkaataan isaa akkam jedhee erga si gaafate hello jedhee inni kaan immoo hi there. Okay, nagaa ati akkam jettee gaafatte ani nagaadha. Okay, nagaa kee akkasii deebisee. Okay, hi there. Nagaa mee ati jechuudha inni yaadni isaati. So hi there siin jedhee. Hiikni har'a akkam ati jirta? Har'a akkam jirta jedhu. Hi there jechuun ati asirra nagaa akkam jettee gaafatte. So inni immoo hi there siin jedhee nagaa akkasiin jedheeti jechuudha. Akkasi fudhatama. Maaliif yeroo hello siin jedhan akkam jechuudha ati immoo nagaa jettee deebisuuf hi jetta. So hi there jedhe kun immoo hin dheeresse. So akka nagaa si gaafate nagaa keessi deebisee jira jechuudha. Sambooda how are you today siin jedhee har'a akkam jirta nagaadha siin jechuu jira jechuudha deebisee si gaafate jechuudha. So ati gaafii gaafattee jirta. Okay, ani immoo deebisaa isaa deebisuudhaaf akkana jedheen deebiseef. I'm doing well. I am kayattu am gone. Doing kayattu doing jenneeti maal irraa hir'isne gaa kana irraa hir'isne jechuudha jii kana. So doing hin jenne doing I'm doing walirratti jechuudha. I'm doing well akkasii jenna jechuudha walirratti kana qofa kan dubbifamte. I'm doing well jenna jechuudha. I'm doing well akkasii jedhani. Okay, sambooda thank you jenna isa kana maal jenne thank you TFH waliin dhufu arraba kee fuutee ilkee lameen tuute hafuura qal'aa jidduun baasuudha jechuudha. So ammas taa osoo hin taane ta'e jennee dubbifna. Thank you nama tokkoon thank you jettu. Thankiin isii meeshaa waraanaa tan ittiin lolan sanii thankii sanii beekti jechuudha faranjiini. So thank you jetta jechuudha. Thank you sambooda and you tajettu tana and you diin irraa irratti and you jenna jechuudha. So walirra yeroo dubbifnu akkamitti dubbisne irra deebine al tokko haa yaallu. I'm doing well asirratti koomaantu maaliif teessee jettan hafuurri jidduutti hafuura jidduu baafachuu qabda jechoota kana walitti dhaabdee yookiin himoota kana walitti dhaabdee hin jettu jechuudha. Ammallee full stoppiin immoo hafuura xiqqaa osoo hin taane guutumatti dhaabdee sambooda gaafii haarawatti eegaltee jechuudha. Meeshaa kalaa wajjaa ilaallu. I'm doing well, thank you. Amma hafuurri xiqqishuma dhaabbate asirratti. Full stop yoo ta'u immoo guututti himni kun xumuramee jira jechuudha. Hima gaafii biraatiin gaafadhe jechuudha. Kuni hima if dandeeka biraati jechuudha.
So guutuu isaa akkaataan itti jaamu qabu akkami? I'm doing well. Thank you. And you? Akkas ta'a jechuudha. Ani nagaan qaba jechuudha. I'm doing well in. San booda maaltu jira? Thank you. Galatoomiidha. And you jechuun ati yoo jechuudha jechuudha. And you ta jennu jechuudha. Akkaataan itti jennu and you jenna jechuudha. Shaakalaa isin. So isin kophaa keessan shaakaluu qabdan jechuu bakka jirtanitti. Okay? San booda erga naani nagaan qabaati yoo jedhee gaafii gaafadhee asii gaafii dhiiseef booda maal naa deebise? Akkana naan jedhe. I'm good too jedhe. I'm good too. Maal jechuudha? Anis nagaan qabaa jechuudha. Tu jechee jettu tun TWO'n tuni maali? TWO'n tun xumura himaarra dhufti jechuudha. Hima amma fakkeenyaaf kuni akka afaan oromootiin gaalee if danda'a fi hirkataa jennu san ni jira miti. Isa close jedhaniin san. Closein as jiru kunii fi as jiru walit dhufee hima guutuu nuu kanna jechuudha. So asirratti I'm good too. Amma tuun tuni asirratti maali? Anis akkasumaa jechuudha. Okay, fakkeenya namni tokko I love you yoo sin jedhe I love you too. Sin jaaladha yoo sin jedhanillee si jaaladha jechuudha miti. Tuun sun tana jechuudha. So atilleen akkuma san ta'uu kee ibsuudhaaf kan fayyadamtu jechuudha. So ati yoo jedhee waan hin gaafadheef duratti an nagaan qaba jedhee waan deebises innis nagaa qabaachuu isaa naaf hime jechuudha. I'm good too naan jedhe. I'm good too. San booda ani isa gaafachuuf dirqama galatoominaan jechuu qaba jechuudha. Asirratti maaliif galatoomi jenna? Namichi waa'ee keetii yoo si gaafate jechuudha. Abbaan fedhee waan ati keessa jirtu nagaa qabaachuu kee yeroo si gaafatu. Okay, ati immoo waan namichi sun siif dhimmameef jecha atilleen galatoomi jechuu ni qabda jechuudha. Afaan nagaati waan ta'eef. Okay? So, thank you for asking jetteeni. Thanks. Maal jennee? Thanks for asking. Thanks for asking jedhee jechuudha. Nagaafachuu keetiif galatoomi jechuudha. Asirratti waan nagaafatteef galatoomi jechuudha. So haasawni kun itti fufaa. Barsiisaan kun maal laan jedhee waan nagaafatteef galatoomi laan jedhee haasawni tokko xumuramee jira. Ani immoo deebisee maaliin isa gaafachuu danda'a? Walitti aanu kanarraa ilaallu. Naafi inni waliin beeknu jalqaba wal agarree hamma na hojii haasofne. San booda maqaa isaa waan hin beekneef maqaan kee eenyu jedhee gaafachuudhaaf akka ittiin gaafadha jechuudha. Maal jedheetiin gaafadha? What is your name hin jedhani? No, akkasittiin jenna jechuudha. Akkaataan amma itti jedhe kuni English for Ethiopia jedhaniin. Okay? Akka Ingiliffaa Itoophiyaatti jechuusan. Saniifuu akkam ta'a? What is your name osoo hin taane maal ta'uu qaba? Asirratti easy'n gabaabbattee jirti. Maaltu irraa badee ayin hin jirtu. So what's jenna jechuudha. What's. Okay? Jaalalame jettani. So what's erga jenne. What's your name? What's your name? Akkaataan itti jennu akkas ta'a jechuudha. What's your name? Saffisaan jenna ammas dafnee jenna jechuudha. What's your name? Okay, maqaa isaa akka ittiin gaafadhe. Inni immoo maal akkanaa deebisu haa ilaallu. My name is Mohammed. What's your name? I'm Hatik. Nice to meet you, Muhammad. Okay, dhageessanii miti? Okay, so maal jenne asirratti what is your name jedhee yeroo nan gaafadhu maqaan kee eenyu jedheetiin gaafadhe jechuudha. Maqaan kee eenyu jedhee gaafadhe. So inni maal laa deebise? My name is Muhammad jedhee maqaan kiyya Muhammad jedhee full stop dhumate. San booda gaafii haarawatti na gaafate jechuudha. What is your name naan jedhe. What's your name? Anas deebisee na gaafate jechuudha maqaa kiyya baruuf. Okay? Maqaan koo Muhammad jedhee san booda maqaan kee hoo jedhee gaafii na gaafate jechuudha. Inni akkas deebisee gaafate jechuudha. San booda ani maqaa kiyyaan itti hime jechuudha. Maal jedhee? I'm Hatik. Maalin jedhe asirratti? My name is Hatik hin jedhuun. Maalifi? Ni ta'a akkasillee. Yeroo baay'ee maqaa keenya my name is jennee eegallu yoo jalqaba haasawa agartee nama tokko presentation yookiin waan adda addaa gabbaatee godhu kaate my name is abaluu jettee kaata. Garuu yeroo haasoo dheeraa keessatti osoo haasoftuu jidduudhaan maqaa wal gaafattan am jettee deebistee jechuudha. Ani abaluun jedhama.
amhaatik asirratti akka jenne kana jechuudha. So kanaatu irra fudhatama qaba jechuudha. Akkasittis nama ta'a akkasitti my name is jettee illee jechuudha. So amhaatik hin jedhani yani haatik naan jedhani. Nice to meet you jedhani samboota xiqqoo shaafuuratti jidduu baafadhe Muhammad jedhani jechuudha. Maqaa isaa bareera waan ta'eef kana booddee maqaa isaa yaamuu qaba jechuudha yeroo takka takka. Okay. Akkaataan itti jennu asirratti full stop jira, asirratti koomaa jira. Koomaan kuni full stop tun jechuudha. Yookiin immoo tuqaan tuni akkaan haasawsan dhaabu nagooti. Maqaa kiyya ibse amhaatik dhaabbadhee jira. Haarootti hima biraa eegale. Nice to meet you. Nice to meet you Muhammad. Asirratti ergaan si arguu kootiif gammadeera jedhu jedhe booda Muhammad jedhee maqaa isaa haamaa jechuudha. Xiqqisho akkumaan dhaabbadheen maqaa isaa haamaa jechuudha. Amhaatik. Nice to meet you Muhammad. Ani maqaa kiyya himee fi isa arguu kiyyaaf baay'ee kan gammades himee fi so inni immoo deebisee maal naan jaalaata ka jedhu haa ilaallu. Nice to meet you too, Haddock. Where are you from? I'm from Ethiopia. I live in Finfinne. How about you? So haasawni keenya kam ture inni maal naan jedhe nice to meet you too. Sambooda maqaa kiyya himee jechuudha. Asirratti nice to meet you too Haddock hin jedhu jechuudha. Maal ta'uu qaba? Nice to meet you too Haddock. Where are you from? Where are you from? Asirratti where are you from naan jedhe sambooda jechuudha. Maal jechuudha eekni isaati akkuma as jalatti argitan jechuudha. Nice to meet you jechuun ani si arguu koof gammadeera ka jedhu sana inni anilleen si arguu koof gammadeeraadha. Tu reefoo yeroo waa'eetu jennu anis akkasuma jechuudha mitire. So nice to meet you naan jedhe anis si arguu koof gammadeera jedhee jira. Sambooda maqaa kiyya yaamee jechuudha. Maaliif kabajaadha asirratti. Maqaa isaa maqaa nama tokko dhooytee nama sayyaamuun baay'ee respectiidha jechuudha nama saniif kabajaadhaas ni gammachiisas jechuudha. Haasawa gartee politeidha yookiin afaan nagayaa jedhamu san keessatti jechuudha. So sambooda where are you from naan jedhe gaafii darbatee kutee jechuudha. Ani eessarraa akkaan ta'e na gaafate jechuudha. Where are you from naan jedhe. Where are you from hin jettu jechuudha. Kanallee sirreessuuf yaalii godha. Maaliifi hamma danda'ametti akka addunyaatti dubbachuuf yaaluu qabnaadha kaayyoon teenya. Okay? Dhibbatti si waan taane hamma ta'e jala bu'uu qabna jechuudha. Where are you from? Ta dur jennuun maal godhu qabna? Where sammoda are sammoda you akkasuma from hin jennu jechuudha. From where are you from? Where are you from? Akkasitti deebisaa yaalaadha isiniif dhufte jechuudha. Sambooddee ani maalin deebisee fi I am from Ethiopia. No, akkasin jedhu. I am bakkaan jedhu am jennee waliif finna. From Ethiopia ka jedhu Ethiopia jedhan isaan. Ethiopia. I'm from Ethiopia. Okay? I'm from Ethiopia. Sambooda full stop jira himni dhumee jira hima haaraan eegala. I live in Finfinne. Okay? Isaan Addis Ababa beekanii garuu magaalaan Finfinneedha ammaan tana. Okay? So I live in Finfinne yeroon jedhuun Finfinneen jiraadha. Ani Itoophiyaa irraa garuu Finfinneen jiraadha. Okay? Sambooda anis gaafiin gaafadha jechuudha. How about you? How about you hin jennu tii tana maal goona yeroo dafnee jennu tiinni muramteerra. Akkamitti muramteme jennee halaallu. How about you? How about jennee you itti finne jechuudha. So kam jenne how about you? How about you? Ati yoo jechuudha. Ani bakkan jiraadhu itti meetiin jira. Eessarraa kaan dhufe simeefin jira. Sambooda ati yoo jedheen gaafii darbadhee bira kutee jechuudha. Hiikni isaa akkuma asirraa argitan kana jechuudha. Inni immoo maal naa deebisa laata? Haa waliin ilaallu. I'm from Ethiopia too, but I live in Dire Dawa. Oh, that's nice. What do you do? Okay, waliin haa ilaallu meerra deebine. Maal jedhee naa deebise? I'm from Ethiopia too naan jedhe. Ani illee Itoophiyaa marraa'ii jedhe akkasuma jechuudha. Ani waan Itoophiyaa jedheef tuu fide jechuudha asirratti. Sambooda but I live in Dire Dawa jedhe. Garuu ani immoo ati Addis Ababa yookiin immoo Finfinnee jiraata ani immoo kan hin jiraadhu Dire Dawaadha naan jechuu jira garaagarummaan keenya. Okay?
asirra garuu jechuudha mibatiin garaagarummaan keenya magaalota jechuudha. So but I live in Diredawa jedhe ani Diredawaan jiraadha jedhe. Okay, hiikni isaa kanuma. Samooda ani immoo oh that's nice jedheen. Maal jechuudha? Hai akka jaaniiti jechuudha. Akkasiisa atillee akkas haasoo oh hogizeettu faranjiin. Hai kan nuti jennu tokko afaan loqoda irraa loqodatti adda ta'uu danda'a akkaataa nuti jennu akka argetti fakkeenyaaf. Hai akkasii yeroo jaantu jira jechuudha. Tarii loqoda biraa keessatti baay'ee kan jedhamus jira. So isin mee komentii jala haa yeroo waan takka isin dinqisiisee inni jira miti isin dinqisiisee waan sun dinqisiifattan jechi isin darbattan sun maalime komentii jala nu kaayaadha. Sambooda gaafiin gaafadhe what do you do? What do you do? What do you do in jennu? What do you do? Maaltu bade asirraa amma ni beeytanii? Tiin hin jirtu. What do you do? Gartaniim? What do you do? Akkas jenna malee what do you do in jennu jechuudha. Okay? What do you do? Ammas dafnee jenna. You got me right? Okay, akkas ta'a jechuudha. Saniif wiikni maal jennee? Hai bareedaadha. Maal hojjetta jeen gaafii darbadhee jechuudha ammas xumura irratti haasoo kiyya irratti jechuudha. Waan hojjetu nuuf himuu deemaa jechuudha barsiisaan kun amma.